Farra ho'a qilleensaa geggeeffamaa jira. Mataa oduu tattamooltan kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Gidduu kana namoonni sababaa leenjii haaromsaa jedhuun mooraa leenjii poolisii Sanqallee keessa tursiisaman gallakkisamaa jiru jedhama. Magaalaa Naqamtee keessatti namoonni hidhamanii jiran hedduun utuu seeratti hin dhiyaatiin baatiilee 3 ol kaa'amuu isaanii dubbatu. Maatiileen isaanii lamaan irrattiyyuu deebii argachuudhaaf Koomishinii Poolisii Oromiyaa dubbisnee jirra. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma duuf gara tujubeetti deebina. Hoogganoonni addunyaa gumii isaanii waggaa akka tokkummaa mootummootaaf qophaa'aa jiranitti muddamni cimaan Yuunaayitid Isteetsiif Iraan gidduu jiru gumii dhimma ho'a qilleensaa haguuguu mala yaaddoo jedhu uumeera. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyo Guuteres tuuta oduuf roobii darbe akka ibsanitti dhugaa jiru baruu qabna. Yeroo lafti ho'aa jiru kanatti jijjiiramni qilleensaa waliin dorgommii keenya geggeessinu kufuuf deemna jechuun akeekkachiisan. Gumiin sun fulbaana 23 kan geggeessamu yoo ta'u hoogganoonni biyyaa 100 irratti hirmaatu jedhamee eegama. Kanneen ho'i qilleensa addunyaa dhiibbaan inni qabu hamaa ta'uusaa ibsanii fi kanneen attamiin akka hanqisan karoora qaban qofaatu haasaa dhageessisuuf affeeraman. Kan jijjiiramni qilleensaa akka hin hammaanne mata duree ofii godhatan Guuteres gaazii gara samiitti aaru bara 2050tti gad xiqqeessuuf karoorfataniiru. Guyyaan mormii jijjiirama qilleensaa addunyaa geggeessamaa jira. Kanneen qindeessan akka tilmaamanitti namoonni miliyoona 1 ol ta'an irratti hirmaachuu malu. Dachiin kun ho'uu kan harki namaa fide jechuudhaan namoonni hedduun qeeqaa jiran. Gumiin tokkummaa mootummootaa dhimma kanarratti fuulleffatituun jalqabamin har'a guutuu biyyootii Eeshiyaa keessatti mormiin kun jalqabamee jira. Mormiin kun boodarra Afrikaa fi Awurooppaa keessatti babal'ateera. Awustiraaliyaa qofaa keessatti ijoolleef namoonni gurguddaan 300,000 ol ta'an kan irratti hirmaatan yoo ta'u aangawoonni naannoof kan manneen barnootaa akkasumas daldala hangi tokkollee hirmaataniiru. Afrikaa keessaa mormiin kun Naayiroobii, Keeniyaaf magaalaalee Afrikaa kibbaa Johaansbargiif Piriitooriyaa keessatti geggeessamaa jira. Kan safuutti cichan ogeessi fiilmii Maayikil Paak dhaabbata Yuunaayitid Isteets kan miidiyaa addunyaaf dhaabbate akka hooggananiif kaadhimamuudhaan kaleessa sanatii duratti dhiyaachuun dhuga ba'umsa kennaniiru. Kaadhimamaan kun pirezidaanti Doonaald Tiraamp tarii loogii dhiibbaa siyaasaa dhaabbattoota oduu kan akka VOA kan seerri gabaasaalee loogii hin qabaanneef madaalawaa akka dabarsu eeyyamurra dhiibbaa kaa'uu malu jechuun yaaddoo jiru laalchiseellee dubbataniiru. Gabaasaa Biraayan Paadan jaallannee dhiyeessa. Maayik Paak koree birkii alaa kan seenataa Yuunaayitid Isteetsiif kamisa kaleessaa akka ibsanitti dhaabbati Yuunaayitid Isteets kan miidiyaa addunyaa yookaan Eejansii for Global Media raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA to'atu keessatti walabummaan gaazexeessummaa jiraachuusaa nan mirkaneessaa jedhan. Kunis yoo hojii gaggeessaa olaanaa ta'uudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf muudaman ta'uu beeksan. Whole agency rests on the belief that the reporters are independent, that no political influence is... Oduu gabaastonni walaba ta'uu qabuusa jedhu irratti dhaabbaticha amanaa. Dhiibbaa siyaasaa tokkoon alatti akkamitti akka gabaasuu qaban oduu hojjetanii fi maal jechuu akka qaban kan itti himu hin jiru jedhan. Maayik Paak ogeessa fiilmii dookumentarii yoo ta'an dhaabbata cichitootaa Kaalifoorniyaa keessatti maadheeffate Kileermoont jedhamu hoogganu. Industirii fiilmii keessatti warri deemokiraatotaa yookaan kanneen yaada madaalawaa qabaniin guutamuu fi loogiin gaggeeffamu sirrii akka hin taane Paak dubbataa turan. Dhaabbati Yuunaayitid Isteets kan miidiyaa addunyaa yookaan Eejansii for Global Media waggaatti bajata $600 miliyoona 28 qabamee fi dhaabbatoota oduu sadarkaa addunyaatti mootummaan gaggeessu hordofa. Walumaa gala biyyooti 100 keessatti tamsaasa sagantaa gaggeessuun uummata miliyoona 345 dhaqqabaa akka jirutu tilmaamama. Chaartarri VOA kan bara 1976 mallatteeffame akkasumas seerri tamsaasa sagantaalee ka sadarkaa addunyaa akka ajajutti oduu gabaastonni addunyaa hundumtuu sadarkaa gaazexeessummaa irraa eegamu akka eeggatan ajaja. Kun immoo kanneen walabummaa pireesiif qabsa'an akka jedhanitti dhaggeeffatoota addunyaa irraa qaban maraaf madda oduu qabatamaa ta'uuf gargaaraa jedhan.
dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Afrikaa kibbaa hokkara saala irratti hundaa'ee rakkoo biyyoolessaa gochuun labsee jira. Akka gabaasa mootummaa haaraa bahetti Afrikaa kibbaa keessaa sa'aatii 3 dubartii tokkotu ajjeefama. Hedduun isaanii reebamanii utuu hin du'in humnaan gudeedamu. Dubartoonni mootummaaf waaltaaleen dhuunfaa hokkara akkasitti akka duulamu maallaqaan akka deeggaran gaafataa jiran gabaasaa Tuusoo Kumooloo jaallannee dhiyeessa. Isaan kun dubartoota Afrikaa kibbaa kanneen mufannaa qaban hokkara saalaa irratti hirkate kan to'annaan ala ta'ee balaaleffatan. Umrii ishee 20 keessa kan ta'e dhaabaan akka jettutti hokkarri dubartoota irratti gaggeeffame kun duula waraanaa fakkaateera. Enough, it's enough. A lot has been said, but still there's no changes. It's been years. Waan baay'een jedhameera ni ga'a garuu jijjiiramni argame hin jiru. Waggaa dheeraa ta'eera guyyaa guyyaatti gocha gara jabeenyaatu nurratti raawwatama. Sakandiidhaanis itti aanaa isheen itti aantu ana ta'uu malaa jedhee lubbuu koof sodaataan jiraa jette. Dhiyeenya kana shamarran umrii 19 kan yuunivarsiitii Cape Town keessa barataa jirtu humnaan gudeedamtee ajjeefamuu isheetu mufannaa dhiyeenya kanaa hammeesse. Barattuun kun waajjira poostaa keessatti hojjetaa waajjirichaan kun irra ga'e. Gabaasni waajjira poolisii dhiyeenya kana baase akka jedhutti yakki gaggeeffamu hammaataa deemuu mul'isa. Baatii caamsaa bara darbee fi bitootessa bara kanaa gidduutti waggaa tokko gidduutti jechuudha dubartoota 3,000 ta'antu ajjeefame guyyaatti dubartoota 7 jedhu. Afrikaa kibbaa keessatti dhiirri ajjeefamu guyyaatti 50 ni ga'a. Ta'us garuu dubartoonni ajjeefamuu isaanii dura gara jabinaan gudeedamuu akkasumas reebicha turre dhaqqaba. Hedduun reeffi isaanii bosona keessatti gatamaa yookaan adda baasuun hanga nama rakkisuutti reeffi isaanii gubama. Mootummaaf dhaabbattoonni dhuunfaa kana dhaabsisuuf maallaqa akka ramadan gaafataniiru. Aanaa Amuruu namootni 7 haga 8 ta'an hidhamuu quba qabaa jedhan. Haalli qabatama karaa lixaa jiru keessumaa torbee 2-3 sochiin ijoollee turee jira. Sochii kun immoo manni taateen tokko citee akka carraa makalaakaa nama 2 wannaa jedhanii wareegamani. Qaamni makalaakaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa kana lubbuu isaanii dabarsee hin beekamaa? Yeroo kenneen ijoollee bosona keessa jiran kan jedhamu manni jiru. Namoonni ijoollee kana hojjetan qabu magaalarra akka jiranitti kaasaa turanii shakkii hawaasa saniitiin namoonni to'atamuun sun sirriidha. San keessa qabamanii. Egaa akka seeraatti immoo sa'aatii 48 keessatti seeratti dhiyaachuun akka heera biyyaattis jiru waan ta'eef dhimmi isaanii qulqullaa'ee maaliif gara seeraatti hin dhiyaatin? Waan hawaasa keessaa keessanii namoonni sun to'ataman malee isaanii kan jedhamu miti. Hojiimti suni qulqulleessuu suni waan yeroo fudhateef komaandi poostiidhaan immoo laallaman guyyaa irraa kan akka hiikaman komaandi poostiin murteesse. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Naqamtee mooraa masaraa Kumsaa Muroodaa keessatti komaandi poostiidhaan qabamanii erga hidhamanii baatii 3 darbuudha. Sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo himuun barbaadu namni jedhan sagalee koos hin fayyadamin namni jedhan kun bilbila karaa isaan ibsuun barbaanneen argataniin akka bilbilanii dubbatanitti yoo ta'e hanga yoonaa qaamni mootummaa isaan gaafates ta'e mana murtiitti isaan himate akka hin jirre dubbatan. Sababa ittiin hidhamnes hin beeknuu. Duraan maatiitu nyaata nuuf fida ture amma waan jireenyi itti cimeef nyaata namni nuuf fidullee hin jiru jedhan. Torban darbe keessa dhibee garaa kaasaan rakkataan ture namootni qabaman kanneen biroos dhukkubsataa turanii jechuun dubbatan. Namni tokko yaalii fooyyaadhaaf gara Finfinneetti geeffameera jechuunis kan isaan dubbatan. Waan miindaan abbaa warraa koo erga dhaabbate ji'ootni darbaniif waan ijoollee koofis ta'e abbaa warraa koo hidhamee jiruuf ittiin geessu waan hin dhabeef rakkoo keessan jiraa jedhu. Namni maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan biroon waan mootummaan gochuu qaba jedhanis dhaamanii jiru. Kanaafiyyuu wanti kun mirkanaa'ee sirriimatti halluu abbaa korbeessa jedhamu saallee shanii abaa'uusa jedhamee odeeffamu kanatti sirriimatti harka qabataanaani sababa nama tokko nama lamaa namni 200 achi keessatti dararamuurra namni qabatamaatti kana godhee seeraan gaafatamee warri isaan mootuu gara maatiitti galanii natti tola bakka baay'ee miidhamaa jira. Sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo hin himuu jedhan kan biraas rakkoo obboleessa isaanii qabamee jiru irra ga'e jedhan akkasitti ibsanii jiru. Namni mana dukkanaatti gallaa kutaa xiqqoo keessa nama meeqa isaanii jiraannaa baay'ee haalli akkamii jechaan jirretti kan nutti haasa'ame akka miidhaan irra ga'ee jirutti. Namni erga qabamee kaasee kan seeratti hin yaadne yookaan dhimmi isaa kana jedhamee maatiitti illee kan hin himamne callisamee machi keessa taa'uun
akkuma seeraattis ta'e akkuma biyyaatti baay'ee ulfaata rakkoo guddaa keessa jiran karaa keenya jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Badhaasaa Jimfeessaa dhimma hidhaa jedhame irratti koomaand poostii malee isaan yaada kennuu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan. Haa ta'u malee kan namoota hidhaman irraa miindaan dhaabbateera jedhamuuf iyyatanii akka miindaan isaanii kaffalamuufii jalqabe kan isaan dubbatanii jiran. Yeroon deebisee namoota hidhamanii jiran keessaa miindaan maatiitiif kaffalamee jiraayee jedhee gaafadhu ammoo hin kaffalamnee jechuun dubbatanii jiru maatii keessaa. Itti gaafatamaan waajjira siviil sarviizii obbo Amanuu Dhangaa gama isaaniitiin nama hojii irra hin jirreef miindaa akka hin kaffalle qajeelfama nu dhorkutu jira, warra gadhiifameef garuu waraqaa ittiin gadhiifamuu isaanii agarsiisu waan fidaniif kaffalaa jirra jechuun dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa magaalichaa obbo Tashooma Gannatee erga dhimma hidhaa jedhame irratti qulqulleeffatanii booda odeeffannoo naaf kennuudhaaf na beellamanii booda bilbila narraa hin kaafne. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan isaaniin dabalatee dhibbana namootni muraasni Naqamteedhaa hiikamuu ibsanii yaada kennuuf fedhii akka hin qabne kan isaan dubbatan. Tattaaffiin baay'ina namoota hiikamanii jiranii fi ammallee hafanii jiran mirkaneeffachuudhaaf taasise hin milkoofne. Yaaliin itti gaafatamtoota koomaand poostii Oromiyaa lixaa dhimma kana irratti dubbisuudhaaf godhes hin milkoofne. Namoota mooraa leenjii poolisii Sanqalleetti hidhamuu isaanii dhaabbileen siyaasaa mormitootaa garaagaraa fi maatiin namoota kanniinii dubbataatiin turan keessaa walakkaan isaanii gadi lakkifamanii qehee fi maatii isaaniitti galaatiin jiraachuun dubbatamaa jira. Kanneen achi jiranillee taanaaniin tibba kana akka gadi nu dhiisan abdii qabna, hoggantoonni illee nu arganii kanneen nu dubbisan jiruudhaan dubbatan. Namni sodaa nageenyaatiif maqaansaa akka hin dhahamne gaafatee fi mooraa leenjii Sanqallee keessatti argama jedhe raadiyoo sagalee Ameerikaatti kana himee jira. Odabajii tokko ni qabame magaalaa Gimbii. Amma ji'a sadii sadaffaa qabateera. Maal goote jedhanii achitti si galchan? Waan tokko iyyuu magaalaa hojiitti qabameera. Asittis wanti nuyi jedhan jiru amma irratti taa'amas jira. Amma maal keessa jirtu? Haalli jiru maa inni amma? Mooraa keessa jirra. Makiinaa konkolaataatti hin galchanii abbaa qabeenyaa yoo nama ekspoonsar ta'u argattan isin gashinaa jedhanii. Karraa jalaanis nama gaggashaa jiru. Nun immoo gatii daandiin isaa fagaatee fi nama argachuus hin dandeenye waa isaan fadhaa jiru beeku yookaan har'a yookaan bor waan irra geenye. Waan barnoota nu laatanii jiranii nyaataan nu dararaa turanii namoota danaa dhibee adda addaatiin hubamaa eegi ture booddee amma nu gadhiisuudhaaf immoo ekspoonsara barbaadadhaa jedhanii goonoo geggeessee fi wallaggaa lixaa yoo ekspoonsara argatanii isin geggeessuu hin dandeenye nuun jedhanii turan kaleessa galfata. Eenyutu akkas isiniin jedha? Jedhama mooraa kana. Namni gama biraa turtii mooraa leenjii Sanqalleetii gadi dhiifamee maatii isaatitti galuu isaa kaase ammoo turtiin hanga ammaa leenjiidhaaf haa jedhamu malee wanti nu leenjisaatiin turan tokkollee hin jiru jedha. Haala achi ture raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiniin jira. Nu geessanii aanaa ejersa raapportaayii nama 5 nu geessanii qabina ambooti. እና ሪራ እንትኔስተኔ ባለስታኒ ጀላኒ ፍርድ ቤት እንትኔስተኒ ፍርድ ቤትን ምርግ ወቢሳኒ አይገሙ ጀናን ዲደኒ አምቦ ሰንቀሌ ነው ገሰን አምቦ ሰንቀሌ ጉያ ሜቃፍ ቱርቴያቲ ሜቀራ ዮምራገ ዮሚ ጉዮታ ሜቃፍ ቱርቴ ናሴ ኩረሸኒ ነሰኔ ጋፋ ፓጉሜ ቡልቲ ጃምባይ ፖሊገለሳ ጀለማ ቢ ቡልቲ ቶኮን ቱሬች Guyyaa turte kana keessatti maali wanni ta'aasiniin ture? Oolmaan keessan maal fakkaataa ture? Bultiin keessan maal fakkaataa ture? Maal isin gaafatu? Maal hojjettu? Wanni tokko wanni nu gaafatanii jiru. Nama shintibeetiin deemnaa hiriira nu baasu. Nyaanni nu nyaannu ruuzii cilfaa tokko. Kanarraa wanni tokko wanni nu gaafatanii jiru. Hiriira keessatti yoo hiriira dabsitan jedhu dhoqqee keessa teessisanii nama qataqqatuudha. Yoo shintibeetii deemne daqiiqaa 2 nu kennu zuuraan isaa qorqoorroodha. Daqiiqa 2 san keessatti nu qataqqatu yoo ni ba'uu baanne kana inni mana leenjii Sanqallee odoo hin taane mana hidhaa Oromoo jedhanii odoo dubbatanii xuru layyuu. Amaarri hin jiru, Guraageen hin jiru, Tigireen hin jiru achi keessa. Oromoo duwwaa nyaanni hin jiru, injiraanii fi tiqaa'idha bakka manaa gadi ba'uun hin jiru, algaarraan buunu bakkuma bulle san guyyaa oollaa barrii fi maskootii bichaa nu banu ala hin arginu tiqaa'idha. Mootummaan kanaan dura raadiyoon sagalee Ameerikaallee gaafa gabaase gaafatee jennaaniin warroonni kunniin warroota badii isaaniirraa dogoggorraa sirraa'uu danda'an waan ta'eef leenjii haaromsaa kennaafii jirraa kan jedhu gama abbaa alangaa naannoo Oromiyaatiin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif illee ibsee ture. Leenjiin isinii kennamu maa inni? Maal fa'aa leenji'aa turtan?
leenjii anjeetamu hin jiru leenjii qoonqotii fi leenjii injiraanii yoo ta'e malee. Innaa ababoo daa'idhanii namni 200 caakkadha qabamanii immoo kuunanii finni isaaniitiin galan jaalala isaaniitiin galan leenjifamaa jiru. Yoo namni firri dhugaafachuudhaa dhufe kunoo leenji'aa jiru hin argitanii amma dubbisuu hin dandeessanii jedhu malee wanni kara keenya dhufanii jiru. Maal godhaa turtarree maali hojiin isin keessa turtan? Mana keessa teenya bakka wanni nu hojjennu hin jiru mana keessa taa'u bichaadha barriin nu baname maskootiin nu baname kan ta'e yoo nuyi hiriira irratti baane har'a keessummaan hin jiru hin dubbatinaadha hiriira hin dabsinaadha nuun jedhanii masaaradhaanii fi uleedhaan maddii deemu. Namni gama biraa achuma mooraa leenjii sanqallee keessa jira jedheetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatee fi nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin eeramne gaafate dabalataanis hogganti mooraa leenjichaa walitti isaan qabee isaan haasofsiisuullee dubbatee jira. Amma godinoonni jiranii Wallagga lixaa fi Qeellee Wallaggaa, Gujii Ba'aa fi Gujii lixaa, Booranaa fi Beddellee fi Iluu Abbaa Booraa ta'ee jira. Godinni bahee kam fa'aadha? Godinni bahee Shawaa lixaa, godina addaa naannawaa Finfinneellee Buraayyuun faallee ba'aniiru, warra Suluntaas baasanii jiru, isaan kana fa'i Shawaa Kaabaallee ba'anii jiru. Isaan kana baasanii jiru gahaan gammaatti. Haalli qabiinsa mana sanii maal fakkaata amma? Amma gaa kunoo xiqqoo fooyya'insa qaba. Ka dura gaa amma yoo barbaadaniif maal gochaa turan seeti. Gaafa isaan dhagahuutti bulchan jira. Gaafa isaan itti ruuzii cirfaa tokkos nyaachuu gahee bulan jira. Makiroonii cirfaa tokkos nyaachuu gahee bulan jira. Akkasittiin uummata bishaanillee nurraa kutanii turanii. Akkasittiin nurraa turan as keessa. Namoonni mooraa sanqalleetitti hidhaman akka kanaan dura addi bilisummaa Oromoo fi koongiresiin federaalistii Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti yoo xiqqaatee namoota gara 5,000tti dhihaatan ta'uu himuun isaanii ni yaadatama.